Kam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Firiidam Miidiyaa dambalii gurguruu uummataa nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha. Eebila 18,2026 oduu guyyaa irraatti qindeeffanii kan isin biraan ga'een to'atii jalqaba irratti hanga foota oduu. Miidiyaaleen amantaa qabiyyee isaaniitiin tokkummaa barsiisuu akka qaban himame. Gariin falma mirgaa haleellaa musliimoota USA irratti raawwatamu bara kana qofa dachaa 11 dabaleera jedhe. Burkina Faasoon dhaabbilee miti mootummaa dhibbaa ol cufte. Dan akkuma akeekkachiiste ulaa Hormuz irra deebiin cufte. OFM dambalii gurguruu uummataa irraa oduu isinitti kan isin waliin turu hanga daawwalaabuuti amma oduu bal'inaan. Miidiyaaleen amantaa qabiyyee isaaniitiin tokkummaa barsiisuu akka qaban himame. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa miidiyaaleen amantaa seeraa fi sirna kabajanii hojjechuu akka qaban hubachiiseera. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa miidiyaaleen amantaa seeraa fi sirna kabajanii hojjechuu akka qaban hubachiiseera. Dhaabbileen miidiyaalee amantaa waliin gahee miidiyaalee irratti xiyyeeffachuun abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa marii taasise. Daayiriktarri olaantuun abbaa taayitichaa aadde Hayimaanoot Zallaqaa miidiyaaleen amantaa amantii warra biroo kabajuun qabiyyee isaan dabarsaniin tokkummaa barsiisuu qabu jedhanii. Dhaabbileen kunneen amantoota jidduutti kabaja kan hir'isan tokkummaa kan laaffisanii fi qabiyyee seeraan ala ta'an akka hin tamsaafne ittisuu akka qaban hubachiisaniiru. Walitti qabaan waldaa dhaabbilee amantaa Itoophiyaa liqatti guhaan lubataa Gaataa dalagama isaaniitiin qabiyyee lolaa fi jibbiinsa qabu tamsaasuun barsiisa amantii kamiyyuu keessa kan hin jirre ta'uu eeraniiru. Gocha akkasii seera lafaa qofa osoo hin taane ajaja uumaas kan darbu ta'uu cimsanii ibsanii. Miidiyaaleen amantaa dhaloota naamusaan ijaaruu fi kabaja waliinii babal'isuu irratti itti gaafatamummaa isaanii haala sirriin bahachuu akka qaban hubachiifame. Itoophiyaa keessatti miidiyaaleen amantaa 51 hayyama fudhatanii hojjetaa jiru. Gariin falma mirgaa haleellaa musliimoota USA irratti raawwatamu bara kana qofa dachaa 11 dabaleera jedhe. Gareen abukaatummaa koree dhimma uummata musliimaa Ameerikaa keessatti haleellaa musliimoota irratti raawwatamu bara kana qofa dachaa 11 dabaluu isaa beeksiseera. Gareen abukaatummaa koree dhimma uummata musliimaa Ameerikaa keessatti haleellaa musliimoota irratti raawwatamu bara kana qofa dachaa 11 dabaluu isaa beeksiseera. Sanada imaammataa gareen kun baaseen USA keessatti haleellaa musliimootaa fi murtiiwwan islaamaa irratti raawwatamu ji'oota sadan darban kana keessatti dachaa 11 dabaleera. Haleellaan baay'inaan kan galmaa'e yeroo bulchiinsa pirezidaantii Doonaald Tiraamp jalatti ji'oota 15 darban keessattuu ji'a adoolessaa keessa qofa yoo xiqqaate haleellaan 9 galmaa'eera. Haleellaan raawwatame keessaa masjiidota barbadeessuu, boombii doorsifamuu fi miidhaan saala dubartoota musliimaa irratti raawwatamu kaasuun dheereera. Akka Middle East Eye jedhutti sababni guddaan haleellaan itti baay'ateef lola USA, Israa'elii fi Iraan jidduutti gaggeeffamuuni. Jalqaba waraana kanaa hordofuun haasaan jibbiinsaa fi waamichaa akkaan musliimoota irratti waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa irratti godhamu baay'ee dabaleera. Giddugalli qo'annoo jibba qindaa'e gama isaatiin barreeffamoonni namummaa dhabsiisan of keessaa baasanii of miira farra musliimaa kakaasan caamsaa fi jalqaba baatii adoolessaa jidduutti baay'achuu isaanii beeksiseera. Keessattuu haleellaa Iraan irratti raawwatame hordofee sa'aatii muraasa keessatti marsariitiin X irratti barreeffamoonni farra musliimotaa baay'ataa dhufeera. Riippaabilikaanonni tokko ibsa kennaniin qondaaltonni musliimaa akka biyya ari'amanii fi sochiin garee miseensota koongirensii 60 ol ta'an Ameerikaan shariyaa irraa bilisa akka ijaaramuuf gaafataniiru. Hoogganaan garee kanaa Koorram Zeeman hanga dhaabbileen miidiyaa hawaasaa dhimmicha akka ciminaatti fudhatanii odeeffannoo dogongoraa fi doorsisa jeequmsaa babal'isuu dhiisanitti musliimoonni Ameerikaa nageenya hin qabaatan jechuun akeekkachiisaniiru. Bulchiinsi Tiraampii fi dhaabbileen mootummaa atattamaan haasawaa jibbiinsaa akka balaaleffatan yakkamtoota seeratti akka dhiyeessan akkasuma waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa oduu sobaa fi haasaa jibbiinsaa akka hordofan koreen dhimma uummata musliimaa waamicha dhiyeesse. Burkina Faasoon dhaabbilee miti mootummaa dhibbaa ol cufte. Mootummaan waraanaa Burkina Faasoo Kaapteen Ibraahim Traoreen durfamu dhaabbilee miti mootummaa fi dhaabbilee hawaasaa siivikii biyyattii keessatti socho'an 118 ifatti diigeera. Mootummaan waraanaa Burkina Faasoo Kaapteen Ibraahim Traoreen durfamu dhaabbilee miti mootummaa fi dhaabbilee hawaasaa siivikii biyyattii keessatti socho'an 118 ifatti diigeera. Tarkaanfiin kun waldaalee siivikii biyyattii daran gadi buusee jechuun balaaleffannaa idil-addunyaa argataa jira. Ministeerri bulchiinsaa naannoo biyyattii akka beeksisetti dhaabbileen 118 seeraan ala socho'uu isaaniitiin hojiirraa dhoorgamaniiru. Amnesty International tarkaanfii kana ifatti mirga sarbamaati jechuun hawaasa siivikii callisuuf kan kaayeffate ta'uu ibseera. Pireezidaant Ibraahim Traoreen guyyoota muraasa dura lammiilee isaaniitiin waa'ee dimokiraasii dagachuu qabdu jedhanii turani. Mootummaa waraanaa erga bara 2022 aangoo qabatanii as dhaabbilee miti mootummaa NGO herreega isaanii baankii dhuunfaa cufanii maallaqa isaanii gara baankii mootummaan to'atutti akka dabarsan ajajni kennameera. Paartileen siyaasaa biyyattii keessatti socho'an hundi caamsaa darbeeffatti diigamaniiru.
mootummaan dhaabbilee maallaqaa idil addunyaatiin gargaaraman hidhattoota Alqaayidaa fi ISIL waliin hidhata qaban waliin wal qabsiisuudhaan irra deddeebi'ee basaasa jechuun himate. Qorataan olaanaa Amnesty International kan ta'an Usmaanii Diyaalloo murteen kun heera mootummaa Burkiinaa Faasoo kan cabsuu fi dirqama mirga namummaa idil addunyaa biyyattiin qabdu kan cabsu ta'uu ibsaniiru. Itti dabaluunis mootummaan jaarmayoota sodaachisuu hidhuu fi seeratti dhiyeessuun hawaasa siivikii laaffisuuf hojjetaa jira jedhaniiru. Iraan akkuma akeekkachiiste hulaa Hormuz irra deebiin cufte. Miidiyaaleen Iraan akka gabaasanitti humni waraanaa Iraan sochii hulaa Hormuz to'achuu eegaleera. Miidiyaaleen Iraan akka gabaasanitti humni waraana Iraan sochii hulaa Hormuz to'achuu eegaleera. Humnoonni eegdota warraaqsa Islaamaa sochii hulaa Hormuz haala yeroo waraanni turetti akka deebi'uuf cufuu eegaluu isaanii Faris News Agency dabalate miidiyaaleen biyyattii hedduu gabaasanii. Iraan kaleessa hulaa Hormuz guutummaan banuu beeksisuu hordofee dooniiwwan daldalaa hangi tokko achirra darbu eegalu gabaafame. Haa ta'u garuu USA'n dooniiwwan daldalaa buufataalee doonii Iraan akka hin seennee fi achi akka hin baane uggura keesse hin kaasne. USA'n uggura kana hin kaasu taanaan hulaan Hormuz deebi'ee akka cufamu afyaa'iin paarlaamaa Iraan Muhammad Bagar ibsanii turani. Humni eegdota warraaqsaa Islaamaa ibsa baaseen USA'n hojii wambadeewwanii galaanarraa hojjetaa jirti jedhee. Donald Trump guyyaa kaleessaa waa'ee Iraan ilaalchisee ba'aa jiddu galeessaa haala gaariin deemaa waan jiru fakkaata jedhanii. Marii USA fi Iraan sanbattan kana akka itti fufuu danda'u ibsuun oduu gaariitu jira erga jedhanii booda maal akka ta'e amma hin dubbadhu jechuun ture yeroos kan dubbatanii. Kaleessa Trump fuula miidiyaa hawaasaa isaanii Truth irratti Iraan waliin harka dhibba hanga walii galuutti humni galaana USA hulaa dooniiwwan daldala buufataalee doonii Iraan akka hin seennee fi hin baane cufuu akka itti fufan ibsanii turanii. Gama biraatiin ammoo afyaa'iin paarlaamaa Iraan kan ta'an Muhammad Bagar Gaalibaaf dubbii Trump USA waraanicha mo'atteetti jedhanii dubbatan soba adiidha jechuun waa'ee hulaa Hormuz ilaalchisee akeekkachiisa cimaa kennanii. USA'n Iraanitti balbala daldalaa cufuu hin dhaabdu taanaan Iraan deebistee hulaa Hormuz cufuu dandeessi jechuun akeekkachiisanii. Gama kaaniin paarlaamaan Iraan qabeenyi biyyattii ugguramee osoo dhoorgiin irraa hin kaafamne mariin USA waliin taasifamu dogongora ta'uu hubachiise. Ibsa dhaabbata oduu Faarisiin ba'e miseensonni paarlaamaa 41 haal duree kaa'ame keessaa tokko osoo hin guutiin marii itti fufuun dogongoraa fi fudhatama kan hin qabne ta'uu ibsina jedhaniiru. Miseensonni maree kunneenis USA'n irra deddeebiin waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsitee jirti jechuun himataniiru. Marii sababeeffachuun kanaaf deebii kennuu dhiisuun haala balaa kana idileessuu akka danda'u akeekkachiisanii. Miseensonni maree kunneen to'annoo paarlaamaa dhabus qeequun qaamni seera baasuu torban hedduudhaaf wal ga'uu dhabuu isaa hubachiisanii. Miseensonni paarlaamaa adeemsa dhimmichaa gamaaggamuun murtee akka kennan walgahii idilee akka eegaluuf waamicha dhiyeessaniiru. Dhumarrattis haala kana keessatti marii itti fufuun quunnamtii sirrii fi iftoomina qabu gaafata jedhan. Kana malees Iraan kuufama yuuraaneemii isii gara biyya biraatti akka hin dabarsine beeksiste. Dubbimaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'il Baaqaay biyyi isaanii yuuraaneemii badhaadhina qabdu gara biyya biraatti dabarsuudhaaf karoora hin qabdu jedhanii. Dubbimaan kun yaada Ameerikaan dhimmicha irratti dhiyeessite fudhatama hin qabu jechuun kuffiseera. Dubbimaan Ismaa'il Baaqaay yuuraaneemiin Iraan badhaadhina qabdu haala kamiinuu gara biyya kamittuu akka hin darbine miidiyaaf mirkaneessaniiru. Dubbimaan kun dhimmicha abbaa biyyummaa biyyaa wajjin kan wal qabatu ta'uu ibsuun akkuma biyyeen Iraan isaaniif qulqulluu ta'e dhimmi yuuraaneemii kun isaaniif qixa qulqulluu waan ta'eef haala kamiinuu kan hin dabarfamne ta'uu ibsaniiru. Ameerikaan balaa sagantaa niikuleeraa Iraan hir'isuuf kuusaa yuuraaneemii isii gara biyya sadaffaatti dabarsuudhaaf dhiyeessite ilaalchisee gaafatamanii dubbii himaan kun Iraan filannoo kan ilaaltee hin beektu jedhanii. Tarii kana guutummaatti haaluu laata jechuun riippoortara tokkoon kan gaafatame Baaqaay yaadni kun Iraaniif kaafamee hin beeku jechuun irra deebi'ee ibsuun waan hin yaadamne jedhe. Ijjannoon cimaan Teheraan kun kan mul'ate wayita waliigaltee niikuleeraa biyyoota dhiyaa fi Iraan jidduutti uumame irratti waldhabdeen cimaa jirutti. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaal keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduu guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatoomaa.